Ashama harka fuunee hordoftoota chaanalii keenyaa odeeffannoolee guyyaa har'aa eegallee jirra. Warroonni chaanalii keenyaa faaree taatan chaanalii keenya laayik, sheer, sabskiraayib godhaacha. Odeeffannoolee guyyaa har'aa eegallee jira. Odeeffannoon guyyaa har'aa waraanni bilisummaa Oromoo jabaatee Gujii, Wallagga, Boorana keessatti injifannoolee gurguddaa waraanni bilxiqinnaa irratti galmeessaa akka jiru odeeffannooleen achirraa ergamaa jiran ni mirkaneessu. Waraanni bilisummaa Oromoo jabaatee bifa kanaan itti fufuun isaa bilxiqinnaa gaaraasee akka jiru beekamaadha. Waraanni bilisummaa Oromoo jabaatee bifa kanaan itti fufuunsa kan diinni isa sodaadha jecha shira garagaraa xaxee diraamaan garagaraa hojjetamaa jiru. Waraanni kun diraamaa kanas qolatee jabaatee injifannoolee gurguddaa akka galmeessaa jiru odeeffannooleen achirraan ergamaa jiran ni mirkaneessu. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo kana cinaa uummanni Oromoo baafii kaabaa fi kibbaan dhaabbatee bilisummaa isaa akka mirkaneeffatu maan uummata keenyaaf dhaamsa dabarsina. Odeeffannoo lamaffaadhaan waraanni Tigraay raayyaan ittisa biyyaa Tigraay guyyaa araaniraattis waraana naannoo Amaaraa milishaa jechuudha. Milishaa naannoo Amaaraa 78 akka boojii odeeffannooleen achirraan ergaman ni mirkaneessu. Kun maal argisiisa? Waraanni Tigraay guyyaadhaan injifannoo waraana bilxiqinnaa irratti galmeessaa akka jiru odeeffannooleen kun ragaa guddaadha. Odeeffannoon kun ammaan tana achirraan ergame akkuma ergaman isiniif dhiyeessine waraanni Tigraay jabaatee lola kan itti fufuudhaan naannoo Amaaraa keessatti gaaga'ama guddaa waraana bilxiqinnaa irratti geessaa akka jiru odeeffannooleen achirraa ba'aa jiran argisiisu jechuudha. Odeeffannooleen kun ammuma akka nu dhaqqabeen isin hin geenye waraanni Tigraay kun jabaatee gara fuulduraa deemaa akka jiru kun odeeffannoo ragaa guddaadha. Waraanni Tigraay hanga naannoo Amaaraa to'atee gara bilxiqinnaa achi keessa jirtu gara Finfinneetti ol godaansisutti lola waan itti fufu fakkaata. Kana gara fuulduraatti hordofnee kan isiniif dhiyeessinu ta'a jechuudha. Odeeffannoon itti aanu bilxiqinnaa raafama guddaa keessa galtee jirti. Raafama guddaa galtee kana keessatti diraamaa adda addaa oomishtee boccee diraamaa nama burjaajessan kan uummata burjaajessan kan uummata qabsoorraaf duuba deebisan boccee isiin akka gara miidiyaa harkaa qabduu fi gara dabbaloota isaaniitiin gabbaasuu deemtu odeeffannooleen ba'aa jiranii mirkaneessu jechuudha. Keessoo bilxiqinnaatti rakkina dhalate kanaan hagoogu jecha bilxiqinnaan diraamaa adda addaa akka hojjechuuf deemtu odeeffannooleen ba'aa jiranii addeessu. Uummanni keenya kana hubachuudhaan diraamaa bilxiqinnaa kanaan akkaan dogoggorree diraamaa bilxiqinnaa kun akka isin burjaajessine diraamaa bilxiqinnaa kanaa irraa eeguudhaan qabsoo isaa irratti akka xiyyeeffatu ajandaa qabsoo keenyaa irratti akka xiyyeeffannu asumaan dhaamsa uummata keenyaan dabarsinaa jechuudha. Odeeffannoon itti aanu Eertiraa waraana baay'ee leenjisuudhaan gara daangaa Itoophiyaatti akka sochoosaa jirtu odeeffannooleen achirraa ba'aa jiran ni mirkaneessu. Odeeffannoon kun ammuma achirraa nu dhaqqabee daangaa Eertiraa fi Itoophiyaa gidduutti waraanni baay'ee waraanni Eertiraa jechuudha. Meeshaa gurguddaadhaan fe'amanii akka daangaa irra qubsiifamanii jiran odeeffannoon kun ni addeessa. Odeeffannoo kana akkuma arganneen isiniif qoonne waraanni Eertiraadhaa meeshaa gurguddaa fe'achuudhaan gara daangaatti socho'anii dhufaa jiran ni mirkaneessu. Dhaamsa qabna dhaamsa miidiyaa keenyaaf miidiyaan Oromoodhaa qabsoo uummata Oromoo qofa irratti xiyyeeffachuu qaba. Miidiyaan Oromoo waan uummata burjaajessaa dabarsuu hin qabu. Miidiyaan daayirektarrii miidiyaa keessattuu daayirektarrii keelloo miidiyaas ta'e kanuma miidiyaa biraatu daayirektarrii hojiin daayirektaraa miidiyaan kun akka tokkummaa uummataatti hin buune akka uummata burjaajessine eeguudha. Daayirektarrii miidiyaa jechuudha. Daayirektarrii miidiyaa kamuu haa ta'u waan uummata Oromoo diigaa waan qabsoo uummata Oromoo diigaa waan iccitii qabsoo uummata Oromoo gabbaasa. Kan hunda akkan dabarsine uummata akkan burjaajessine waan qabsoo uummataa miidiyaan dabarsuun qabu. Miidiyaan miidiyaadha. Akka miidiyaatti uummata hojjechuu malee waan uummata miidhaa waan uummata burjaajessa waan qabsoo uummataa laafifsa waan nama wal shakkisiisa waan ajandaa qabsoo irraa ala ba'ee ajandaa sabaa baasa san miidiyaan akkan dabarsine asumaan dhaamsa miidiyaalee keenyaaf dabarsina. Miidiyaaleen keenya kan uummataati uummataaf hojjechuu qabanii uummataaf hojjechaa jiran ammaas garuu waan hin taane hin dabarsina. Waan uummata Oromoon fayyadne hin dabarsina. Waan uummataaf hin taane hin dabarsina. Waan uummata burjaajessan hin dabarsina. Waan ajandaa uummataa baasan hin dabarsina. Waan qabsoo irraa uummata burjaajessan hin dabarsina. Kanaaf miidiyaaleen Oromoodha akkuma ammaa kana jabaatanii itti fufuu qabdanii wanti edaa keelloo miidiyaadhaan dabarsuun hedduu uummataas dallansiisee kaanis namaas wal nyaachisaa bule. Wanni akkasii silaa daayirektaraa to'ata. Daayirektarri keelloo miidiyaa silaa waan kana to'achuu qabaa dogoggoroonni ammaa duraattis waa baay'ee ni yeroo haa ta'u san akkuma waliigalaatti ammaa booda miidiyaan qabsoo uummata Oromoo sagalee ta'uu malee waan uummata Oromoo burjaajessaa akka nuti hin dabarsine waan uummata Oromootiif hin taane akka nuti hin dabarsine asumaan dhaamsa miidiyaa keenya hundaaf dabarsina. Aktivistoonni keenyaas miidiyaaleen Oromoodha akka qabsoo uummata Oromoo irratti hojjetanitti gara keessaatiin gorsaadha. Gara keessaatiin daayirektaroota fi kanaas daayirektarrii miidiyaadha yoo hangas mara muuxannoolee qabaachuu baate warra muuxannoo qaban irraa fudhachuu qaba. Maaliif waan qabsoo uummataaf hin taane uummata irratti tamsaasuu jechuun tuffii uummataa agarsiisa gara tokkoon ajandaa diinaa galmaan ga'a. Kanaaf dhaamsa keenya har'aa kanumaa odeeffannoolee biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nu tura jechaa warroonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan chaanaalii kana laayik sheer sabskiraayib gochuun dagatina jechaa odeeffannoo guyyaa guyyaan isinii qonna kanarraa kanumaa nagaan nu tura.